في إساسني hagan takkatti ni saabulaan osoo ati gartuutiin si bira fannisaawwan isaas. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi kabajamtoota kiyya salaamtaan tiyya ta'uun raakaate isin haadha qabdachaa eegaa akkuma beekamu waraan tana viidiyoo haaraa isin deebi'eetiin jira. Hedduu takka isinillee waan nagaggaafattanii na barbaadu keessaniif galatoomaa isin deebi'eetiin jira jechuudha. Eegaa akkuma beekamu waan inni irra jirullee ni beektanii gaddaan keessa jirullee ni beektanii akka itti naaf obboleessa kiyya waliin jirullee amma dura viidiyoon amma dura isin maxxansan irratti quba qabdanii sun hundinuu yaani waan irra jiru quba qabdanii sanamaafu sanumaan nabachiisee khalaas abdataanis na bira dhufutti hin jiru yaani viidiyoolee dalaguutti hin jiru viidiyoolee ta dalagu jiru takka hin qabnu akkasii hordoftoota kiyya akkuma beekamu arraan tana viidiyoon isin deebi'eetiin jira hanqa dhumaan nafaana turaan isin jaa waan isin deebi'ee dhufeen isinillee hanqa dhumaatti nafaana turtanii dhaggeeffachuu dandeessanii akkanaa isin jaa abdiin isin qaba hanqa obboleessa kiyya akkuma beekamu yaani hedduu takka walitti mushaakila yaani basanis isaa afaanis deeffachuu dadhabee bas hedduu takka akka hin taanetti naan lolu jira jechuudha. Sagaleellee naa qabee waan meeqa naan jee khalaas na sodaachisee sanuma abdataanis sanumaaf sodaachise innis dhagee jira abdataanillee ni sanumaan na sodaachisee yaani viidiyoollee dalaguu dhiisee khalaas isin irraa badee jira ammaan tana isin deebi'eetiin jira insha Allah khayr marabbi yaa godhu arraan tana waan qabadhee isin deebi'ee waan obboleessa kiyya naan jiru walumaan dhaggeeffanna sagalee inni naa qabee yaani waan naan jiru walumaan dhaggeeffanna hanqa dhumaan nafaan tura. Bas waan irra jirtu tana yoo dhiisu baatte naafi ati walii gatteenye waan irra jirtu tana dhiisu baannaan maal jechuutti kun sagalee naa deebisi hin beekan an jaalattanaatiin beeka maali jaalatti kana maali wal jaalatanii viidiyoo gubbaa oloofuun nama jaalachuu akkasitti dhufee maas akka akkasii wal jaalataa namni ballo anteen beeyne wallaahi anteen beeyne sittii meetiin jira gurbaa sin jalaa hafu baatteennan namaan gaafadhan maasan namattis dawwaleetiin akkaataa ati reedduun qubaan qaba balloon maalirra jirtii qubaan qaba illaanuu ati dhabame qulleessa gubbaan ilaalee na dhiisa jechuudhaaf ijoollee telefoona laachuun na bira jiran telefoona irrattiin si harkaa jira waan irra jirtu tana dhaabi namnis akka ati reeddu naa himaa jira waan ati tooltu namni naaf hima illaanuu ijoollee saahibbaniitiitu qaba telefoona itti nagarsiisan ni ilaala akkamii imman barbaanne waa khalaasan akka kanan bar bakka nan feesisu akka itti toon dhiisi yoo dhiifte mucaa kanaaf jinni hin beekan annaan taane gurbaan kun dhiisi gurbaan ati qilleensarroo ooftu kun ka naan taane siifi isaasanii hagan takkatti ni saabulaan osoo ati gartuutiin si bira fannisaawwan isaas warra keessa hin dhaguu jirtan sagalee naa qabeetii akkana waan karaa naan jechaa jiran haddadaa jira yaani achitti hin dhufaa minaamin kana naan jechuu jira tanumaafuu daawwattoota kiyya isinilleen akkana jajjabeessitan warri na jajjabeessitanilleen hedduu takka naaf galatoomaa hedduu takka na jajjabeessitanii keeysaan naa seentanii hedduu takka balloo abshiruu duduban deebiini obboleessa kee amansiisii waa hundaan amansiisii jettanii warri keeysaan seentanii na jajjabeessitan hundinuu naaf galatoomaadha hedduu takkaan isin jaaladhaa isinin jecha akkasumas warri waan hin taanellee komantii keessatti na jajjabeessuu dhiiftanii waan hin taanellee naa barreessitan aadi isinillee galatoomaa waan isin joon qabu isinirraa hinaaru maaliifin isinirraa hinaarra anifuu gadda kana keessaan jira namni gadda kana keessa jiru ifiifuu waan tanamaatti yaaruun qabu waan feetan jettaniis dhiiftanis annameerraa dalagullee miti ta'u obboleessa kiyyaa tanaatu natti ulfaata malee hedduu takka yaanii natti ulfaata malee inshaallah obboleessa kiyyaa sanniin amansiisa akkaan amansiisu abdiin qaba inshaallah haasidallee inshaallah rabbi nuraa qabu yaani hedduu takka haasidani beeytanii isinillee ni beeytanii haasinni hedduu takka haasinni warrummaan isaasi inni warra nama viidiyoo la fardeessu miti obboleessa kiyya nama YouTube laaluu la fardeessu miti warri asiillee isaa akkas godhu tamaam warrumaas keessaa bas itti dawwalee barballoon akkana irtii akkana irra irtiimee viidiyoo laala jeenni saamuma saniif viidiyoo warra laalchisee jira malee obboleessa kiyya nama hordofullee miti ammallee ni amansiisa inshaallah kan amansiisu rabbi wajjin abdiin irraa qaba
akkanaan isinin jaa daawwattoota kiyya isinilleen na jajjabeessaa hedduu takka ammallee na jajjabeessitanii jirtanii naaf galatoomaa hedduu takka naaf galatoomaa keessaan naaseentanii hedduu takka balloo jajjabaadhu hadaraa abdataa hin dhiisinii warri naan jee hundi inshaa Allah rabbii wajjin naaf abdataa waliin dhiifnu haasinni keenyallee lafumatti hafa obboleessa kiyyallee ni namansiisan inshaa Allah akka namansiisu abdiin irraa qaba. Akkanaan isinin jaa daawwattoota kiyya irraan tana viidiyoon tiyyatayin irraan tana qabadhee isinii dhufe tana fakkaatti. Maaliif yoo jettanii namni wal jaalate tokko namni wal jaalachuun nu qofarraan hin baane naaf abdataa qofarraan hin baane namni isinillee ni beektan nama wal jaalatu mush waa'ee nan isinii himuu miti ni beektan isinillee waa hunda namni wal jaalatu yaani nurraan hin baane nu qofarraan hin baane jechuu fadheeti namni wal jaalatu ammaasis addaan bu'uun hedduu takka namatti ulfaata maaliif isinis maanaa jaalala waa hunda ni beektan hedduu takka namatti ulfaata adda bu'uun inshaallah ammaasillee naaf abdataallee rabbiin addaan nu baasu. Inshallah du'aayi teessanii fi rabbii wajjin biraniin kuta haasidaa fi obboleessa kiyyallee amansiisee waa hundaa wajjin biraniin kuta inshallah isinii fi rabbiin qaban waan hin dhaba qabu namni rabbi qabu yaanii waan dhabi hin qabu inshallah arraan tana waan isinii qabadhee dhufe tana fakkaatti. Abdata abdata ala maqaan isaa mucaan sun boo abdatumaaf jedhamu jaarreefu nagar siftan sun boo abdataaf jinniin beekan balloo keessuma naa taa'e fagoo sitti hin fakkaatin biitiin hin jiru sitti himeetiin jiru. Sagaleen isaa ta'a akhiraa tana yaani abdataa jaa yaani ammallee viidiyoo tana yooni fi haa arkuteellee narraa haasawitaminaan jee viidiyoon eeggadda gadhiisa irrattillee waan naan jee qaba ammallee tuffiiteenya qabdaa viidiyoon tiyyatanii irraan tana isinii qabadhee dhufe tana fakkaatti inshaallah ta'aalaa rabbii wajjiin na jajjabeessitan jeetiin abdii qaba akka na jajjabeessitan abdiin isinirraa qaba warri yaani kommentii jirattillee waan hin taane naa barreessitanii na jajjabeessuu dhiiftanii waan hin taane naa barreessitanii kana jettanii galatoomaa isinillee hedduu takka kana naaf galatoomaadha hedduu takka. Isinillee warri keessaa naasentanii balloo inshaallah akka jabaattu abdii qabnaa akka obboleessa keetti amansiiftu abdii qabnaa warri naan jettan inshaallah rabbii wajjin akkaan amansiisu illeen abdiin qabu obboleessa kiyya. Haasawni kiyya hayin irraan tana isinii qabadhee dhufe kana haasawallee isinitti hin dheeressu inshaallah yaani abdataalleen basi qalbiin hedduu takka cabxe hedduu takka amma durallee ni beektanii abdataan. Qalbii cabxee qalbii isaa cabxe qalbiin isaa fayyitee jirti alhamdulillah ammallee deebi'ee yaani obboleessa kiyya gizee waan kana obboleessa kiyyalleen ifiifillee lafaa kee waan kanaa tana hin jenne tamam ifiifillee lafaa kee hin jenne asumarraa itti dawwalanii balloon akkanaa beekana jirti yaani kijiba namni wal jaalachuun waan jiraati inshaallah yoonilleen jaalateetillee nama beekulleedha tamam balloon akkanaa beekana jirti waan hin taanerra jirti naan jaanji waan taare jirti naan jaani viidiyoo teetillee gizee laal duba viidiyoo tiyarra waan hin taanellee niirti jeellee hedduu takka kadhadhee obboleessa kiyya jee waa hunda tiimee kadhadhee yaani inshaallah ati dhuma keessa kadhadheetiin jira ammallee dhuma keessallee inshaallah rabbi wajjin akka inni waa hunda na ayyamu abdiin irraa qaba inshaallah rabbumaan nu cinaa dhaabbatoo yaani haasinni keenyallee bas haasite hedduu takka haasinni na baay'atee jira. Haasinni takkaffaan haasinni kanuma asirraa dawwalee obboleessa kiyyatti himu biyyatti itti himu kana. Lammaffaan dhiisi haasite kana san ijee haasinni ifumaaf dhibee ifumaaf lafatti hafa booddeen isaa haasinni lafumatti hafa. Booddeen isaa lafumatti hafa inshaallah rabbiin nu haa gargaaru takkallee rabbiin nu bira dhaabbata inshaallah namni rabbi qabu waan dhabe hin qabu. Sanumaafuu balloon arrallee borullee abdii hin kutattu abadan haasidaa fi sababa obboleessa kiyyaatii fi sababa haasidaattillee abdii hin kutadhu abadan inshaallah rabbiin na gargaara rabbiin na cinaa dhaabbata. Viidiyoon tiyyatayin irraan tana isinii qabadhee dhufee daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya tana fakkaatti inshaallah bal'inaan viidiyoo ittiin deebe inshaallah amma bal'inaaniin viidiyoo isinii qabadhee dhufa inshaallah tanaan booda hin badu isinirraa warri balloonni baddan jettanii hedduu takka narraa yaaddu ta'illeen isinirraan booddoon isiniifin jira inshaallah isiniifin jira rabbii wajjin isiniifin deebi'aa viidiyoos qabadhee isinii kana isinirraan boodoo akka ajaa'ibaatti itti fufna walumaanuu
daawwattoota kabajamtoota kiyya dhaamsiin irraan tan isin dhaamachuu dhufe sagalee obboleessa kiyyaatii fi haasawaa manqa kana haasawallee isinitti hin dheereessu ana haasawaa kanallee hedduu haasawuun bas natti ulfaata wallahi hedduu natti ulfaata haasawaa kana haasawni maaliif yoo jettanii ana haasawallee taniin amma dura sa'a obboleessa kiyya naallolee marraa dura inni naallolee san irratti isiniif gadhiise sanillee firditti naasee maaliif dandeettii haasawaa kana hedduu akkasitti natti ulfaata yaanii bas taa'ee haasawuun natti ulfaata. سنما بدأ وتتابع خبرهم تتخيل إن شاء الله وهم دانو يسنا كنا يجيبستون أبدين سن الرقابة كان فيديو لما داتين ولد بنتي إن شاء الله فيديو لما فار ولد بنتي السلام عليكم ورحمة الله